sila oduu jaallatanaan jettanii har'a sigaa oduun koo waa'ee wantiyyaan odeessuu dhufe jechuudha. Wantiyyaa waan gidduu kana waan mudate hin argitu jechuudha. Sarraas ni odeessuu dhufe jechuudha. Tokkoffaan immoo warroonni yeroo viidiyoo dalaguu filtarii keewwattee dhuftaa akkasumas immoo meekaappii adda addaa dibattee dhuftaa chaapistikii midhaan naan jettanii ani chaapistikii wayii ofirraan qabu. Ani meekaappiin dibadduuti chaapistikii kan dibaddu yeroo tokko ishee bishaaniiti. Ishee bishaanii hin beektu jechuudha. Isa namarraa hin mul'anne dibadha yeroo tokko malee meekaappii midhaan dibachuus naqu. Akkasumas immoo filtariin tiktookiin malee filtariin jira. Filtariin hin jira tiktookiin malee. Tiktookiin immoo hin qabu. Tiktookii dhaqaan jiran ofiiyyuu ijoolleetu viidiyoo naa waraabee naa ergaa jira malee ganduma tiktookiyyuu dhaqaan hin jiru jechuudha. Ani viidiyoo gaafa waraabu sijammar silkii saamsingiitiin waraaba. Silkiin saamsingii immoo xiqqoo fuula namaa hin ibsaa, xiqqoo fuula namaa hin bareecha jechuudha. Ifuma isaasiif kenna jechuudha. Akkasumas immoo ani gaafan viidiyoo waraabee raawwadhu editii keessatti yoo barbaade nan gurraachessa, yoo barbaade nan diibessa, yoo barbaade meekaappii dibadha, yoo barbaade kuulii dibadha akka fedhe hojjechuu nan danda'a jechuudhaani. Fuula kiyya akka barbaade gochuu nan danda'a. Kanaaf jennaani fuulli kiyya amma noormaali hoomawaa tokkoyyuu bareechuu hoomawaa tokkoyyuu ittiin godhu akkasumatti gadhiisaa jechuudha. Kuna akkuma argitanii hoomaan qabula kun asii gurraatti kan argitanii jirtu mini asii immoo finni sannatti ba'ee deebi'ee immoo la gubbaa kana milikitan qaba. Asiillee milikitan qaba. Asiillee milikitan qaba. Gaafa naddeessu milikiti kun hin mul'atu. Milikita kana kan nadhee abbaa kiyya kan nadhee isaadhaan balaan abdaare. Tun argee itti godha gaafa galu. Nadhee bar buuskidha. Buuskidha natti buusi. Na aarse kaa mataa nyaadhaanis mataa nama nyaattee dhabdu laaffee. Ani mataa isa nyaadhaa jiru. Mataa nama nyaattee. Mataa nama nyaattee mastii kan argadde dhugaa lafa kana fudhinaa na ta'e. Dhugaa nanni lafuma kanaan argadde fudheen deema. Fudheen bada jechuudha. Amma bakkee keessa taa'isanii waraabaaraan bakkee yeroo jedhu keemaa keessa taa'etanii hammaama miica. Hammaama miica yookaan immoo shintibeetiin miica dheetanii as dhufe jechuudha. Gubbaatti dhiisee jira. Keemaa kana abidda keessatti boba'aa galgala abidda bobeeffatanii abiddi keessatti boba'ee addana taa'u jechuudha. Bakka itti gaawwaa dhugan asin dhokadhee taa'u tiraan shintibeetii asii miicuu dhufe jechuudha. Shintibeetii gubbaarraa fixee asii miicuu dhufe viidiyoo wantiyyaa galgala argii jechuudhaan illee galgala viidiyoo interviiyuun abbaan manaa ishee godhame argii jechuudha. Hedduu tokko na gaddisiiste jechuudha. Mucayyoon suni akkuma argitan dhiiga keenya akkuma argitan immoo daa'imummaa qabdi. Osoo hin beekini otoo itti dubbatini otoo adda baastee waa jaalalaa kana iyyuu hin beektu mucayyoon sidas akka tasaa ulfoofte ganamatti murteessuun hin ta'u. Kan isheen ittiin ulfoofte akka tasaati waan ta'eef gurbaan interviiyuu ta'e addaan walii kan jiru. Eeggadee mucayyooni wantiyyaan suni boo'icha gadhiistee turte. Boo'icha sanarraan immoo in kofalte gara dhumaatti kofalte. Ani gaafan argee maallatti fakkaate beektu beekaa diraamaa hojjechuuf boostee kaatee kofaltiin se'ee daaseenii maddaa kana qabdi jechuudha. Kaleessa ta'ee dheengadda ta'ee beeku ani edan arge viidiyoo sana interviiyuu ta'ee ture namtichi abbaan manaa ishee suni amantii irratti wal dadhabanidha. Amantii irrattitu addaan ba'anii jechuudha. Amantii isheen pheenxeedha inni immoo ortodoksiidha. Ortodoksiin kun naan jedhamu warra bataskaanaan jedhamale. Isaa irratti addaan ba'anii jechuudha. Argitanii amantii irrattitu addaan ba'anii sila jammari waa'ee amantii waliin gaafanne amantiin kee kanadha amantiin koo kanadha amantii kootiin deebitaan jenne otoo waliin fuudhin jechuudha. Innis ijoolleedha natti fakkaata gurbichis waan akkana reefuma areeda kana baasee guddachaa jira malee wanta umuriidhaan illee sokkee yaada macaatu natti hin fakkaatu jechuudha gurbichi. Akkuma argitan gurbaan sun Tigireedha. Isheen immoo Oromoodha jechuudha. Mucayyoon silumayyuu daa'ima wallaalummaa qabdi ijoollummaatitti jira. Waa'ee jireenyaa waa'ee gaa'ilaa adda baaftee hin beektu jechuudha. Silumayyuu akka tasaa ulfoofte waan ta'eef namatti murteessuun hin danda'amu. Ilmi namaa dogoggora hin balleessa jechuudha. Waan hundumaa keessatti yoo rabbi si eege malee ati of eeggee hin dandeessu jechuudha. Kan si dogoggorsu seexanaa jinniidha jechuudha. Kanaaf mucayyoon gurbaan maal jedhe beektu addaan baanee jirra. Waa'ee amantii irratti addaan hafne. Isheen maal jetti amantii kootti deebii jennaani hin diddee gaafa na duukaa gara amantii dadhusi bakka namoonni na waqqasu dudduuba koofaa minaamin waan adda addaa jedhu jedhe ani gaa xiqqoo nagaa amaariffatti kana beektanii hundallee hin naga'u. Kanarraanitu bakka amantii kootti deebii gar tokkotti deemnee walii wajjin jiraanna jennaanitu na diddee.
itti namuu mata jaarsa rafaa jira dhugaa rabbi sagalee godha ga'inna biyya dhayaatti jira. Shinti beeti miicine taayin odeessa. Innaafu yoo isaan natti dhufanii nannaafan kanaa jinnaafu. Amma aasan harkaa gaddii ishee darbatu jiratti mana kana haa ta'u yoomuu firii deemite argadde viidiyoo waraabaa laata dhugaa rabbi. Akkin jedhe amma amantii irratti addaan wal dhabanii amantii kootti deebii jennaan hin deebuu jettee anis gara ishee dhaquu didee isheenis gara kiyya dhufuu diddee lachuun keenya wal dadhabnee anis gara amantii isheetti hin deebi'u isheenis immoo gara amantii kootiitti deebii jennaan morma koo nakuti malee billaadhaan morma koo nakutta malee ani bataskaanan naqu jetteen innillee morma koo nacita malee pheenxeen ta'uu jedheeni kanarratti wal dhabanii jaalala akkas waliif qabanii jaalala akkasitti wal jaallatanii amantii irratti addaan ba'anii jechuudha. Kanaaf dhugaadha. Dhugaash isheenillee dhugaashee jette anamma jara lachuutti iyyuu hin murteessu jechuudha. Isheenillee dhugaashee jette amantii jechuun lubbuu ofiiti jechuudha. Lubbuu keeti bakka amantii jechuun lubbuu keeti waan ta'eef lubbuudhaani namni madaalamu jechuudha. Amantiidhaan namni madaalamu uumaa keetiin rabbii keetiin namni hin madaalamu. Isaan lachuuyyuu an akka kootti isaan lachuuyyuu waan gaarii godhanii innis amantii isaa qabachuu isheenis amantii ishee qabachuu bareeda godhani. Garuu jechuudha addaan ba'uu isaanii irratti inni amantii osoo hin taane iyyuu haadha isaa kan xiqqoo aarii qabdi haati isaa maaliifi haati ofii kuni yooti waan gaarii fuute yooti waan gaarii itti baate yooti waan gaarii hojjette firrillee sitti gammada yookaanis immoo abbaan keellee haati keellee sitti gammada jechuudha. Amma kan inni xiqqoo silayyuu nan dogoggoree nan tasaasaate ni jedhe viidiyoo isaa dhaggeeffattanii jirtu xiqqoo dogoggoreen jira kan inni jedhe maaliif beektu mucayyoon manatti ulfooftee deesseedha. Ilaal bakkeetti daffaramtee nama deesseedha jechuudha. Sitatiidhaan. Oduusee miidiyaa kanarra faca'ee jira. Oduusee namni hin beeka. Durba manatti deesse immoo suubboo nama fuudhe. Jaarsa fa'aa fuudha. Durba manatti deesse malee dargaggeessi qeerroon hin fuudhu jechuudha. Yeroo hammaan beeku malee durii akkasii. Namni durba manatti deesse dargaggeessi hin fuudhu. Jaarsa fa'aatu fuudha. Suubboo fa nama heerumeefa jaartiin irraa duute fa'a. Nama heerumeefa jaartii fuudheefa jaartii lama sadii qabutu fuudha malee nama akkasii hin fuudhu. Kanaafi haati isaa sunillee mucaa sana jechuudha itti murteessina haati isaa suni mucaa sana kabajaan fuusifachuu barbaaddi. Horma yoo ta'e iyyuu itti murteessuun hin danda'amu. Kabajaan ana ilma kiyya amma otoo ana ta'eeti ilmi kiyya waan akkasii fuudhee hin dhiisu. Tasumayyuu hin dhiisu jechuu. Wallaahi hin dhiisu. Kabajaanii hin jaallata na barsiisa intala abaluun fuudhanaan jedha. Natti maa nan ilaalaa fi dhokadhee ilaalaaf itti mul'adhu. Wallaahi dhokadhee ilaalaaf qalliin akkasiin jiru. Ilmi kiyya amma nan fuusisaa mitire rabbi ittiin naga'ee nan fuusisaa na barsiisin jedhaan akka obboleettiitti akka haadhaa miti akka obboleettiitti waa hunda ta'ee fi ilma kiyya na barsiisin jedhaani dhosiitti na barsiisin gaafa na barsiisu na ilaalaa fi yoo hin taate hin fuudhu. Hin ta'u taanaan hin fuudhu. Nan dhiisa malee. Nan du'eeka amma akka waan fakkeenyaaf mucaan kun Oromoodha. Fakkeenyaaf amma ilmi kiyya akka waan tiyyaa kana manatti deesse maqaan see miidiyaa irratti ba'ee salphate fuudhee namni maallaan jedha namni natti qaanaa bara namni natti qaanaa utuu sin ta'ee akkam gootu bakka keessan buusaati mucaa sana komachuu itti taphatee fuudhee ka'ee akkas godhee olii gaduun kure jechuurra otoo isin ta'ee maal gootu otuu ilmi keessan yookaan intalli keessan akkas taate nama hin taane duukaa buute ammatu intalli keessan duuriyyeetti heerumte nama hojii hin qabne nama hojii hojjenne maal hin jenne mandarrarratti kan karaattatu itti heerumte isinitti maaltu dhaga'ama. Kanaafiyyuu gurbaa sanatti murteessuutiin duratti otuu ana ta'e akkam ta'a jedha. Otuu ana ta'e amma waantiyyaan fuudhu ilmi kiyya. Otuun deebade waantiyyaan fuudhu intala kabaja qabdu intala maatii kabajju intala abbaa kabajju intala waa'ee wayii hin beekne fuusisaa malee akkasitti hin fuusisu. Oromoo taati maaliif fedhe haa taatu hin fuusisu jechuudha. Kanaafiyyuu gurbaarra ilaalaa dhugaasaa jedhee jechuudha. Akkasii